mootummaan abbaa irree kan ilmaan Oromoo ukkaamsee dhabamsiisuu hojii dilee godhate. Magaalaa Finfinnee keessatti sabboontota ilmaan Oromoo ukkaamsee achi buutee isaanii dhabamsiisaa jiraachuun barame. Dabalata isaaf Jaalhawwii Muhammad. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Birbirsa Gooroo keessatti ilmaan Oromooti kan mootummaatiin adamfamanii ukkaamfamuun jabaatee itti fufee jira. Haaluma kanaan shamarran geggeessitoota dhaabbata dubartoota Oromoo Addooyyee kan ta'an Caaltuu Asfaa'uu Dhugumaa sadaasa 11/2021 toora sa'a 2:00 akka lakkoofsa Awurooppaattii fi Bilisummaa Mangashaa sadaasa 10/2021 tika Piippiin butamanii achi buuteen isaanii dhabamuun dhagahame. Dhaabbanni dubartoota Oromoo Addooyyee kun hojii hawaasummaa adda addaa irratti bobba'ee namoota harka qalleeyyii fi kanneen deeggarsa namaa barbaadan kan tumsu ta'uun ni beekama. Murni karaa hundaanuu dhiibbaan irratti heddummaate aangoo ofii tikfachuuf jecha humna fayyadamuun labsii yeroo muddamaa labseen ilmaan Oromoo hedduu ukkaamsee dararaa jira. Haaluma kanaan dhaabbata dubartoota Oromoo Addooyyee keessatti itti aantu geggeessituu dhaabbatichaa ta'uun hojjechaa kan turte shamarree nagaa fi uummata Oromoo biratti kabajaa fi jaalala guddaa kan qabdu taatus diinni uummata Oromoo waraanni Piippii kan sirna bututtuu saba tokkoo tiksitu. Shamarree Caaltuu Asfaa'uu akkuma baratame ukkaamsuun hanga ammaatti bakki isaan geessan waldhaalamuu hiriyoonni ishee raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf himaniiru. Shamarran Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf waraana Piippiin doorsisni, reebichi, gudeeddaa fi ukkaamsaan irra gahaa jiru egeree isaaniif yaaddessaa ta'uu ibsuun bakka jiran maratti nageenya walii hordofuu fi wal tiksuu akka qaban dubbachuun abdii saba Oromoo kan ta'e caasaa waraana bilisummaa Oromoo waboon ijaare jalatti ijaaramne sirna bututtuu impaayiratti hundeen buqqisne Oromiyaa gudditti ijaarranna jechuun dhaamaniiru. Godina Wallagga Bahaa Ono Gobbuusayyoo ganda Aqqaboo bakka addaa Gabaa Dafnoo jedhamu keessatti sadaasa 12/2021 waraanni Piippii qeerroo bilisummaa Oromoo irratti rasaasa roobsuun ajjeesuun dhaga'ame. Gabaasa isaa akka ta'anutti jireenya addunyaa dhiyeessa. Waraanni Piippii humna fiinxaaleeyyii Amaaraa waliin ta'uudhaan qeerroo Oromoo adamsanii ajjeesuu hojii idilee isaa kan godhate sadaasa 12/2021 naasu tokko malee rasaasatti roobsuun ajjeesuu maddeen raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa godinichaa ibsaniiru. Godina Wallagga Bahaa Ono Gobbuusayyoo ganda Aqqaboo bakka addaa Gabaa Dafnoo jedhamu keessatti qeerroo Oromoo lama maqaan isaanii tokkoffaa Toluu Magarsaa lammaffaa Oddoosaa Laggasaa kan jedhaman sababa Oromummaa isaanii qofaaf sadaasa 12/2021 rasaasa itti roobsuun ajjechaa suukanneessaa dhala namaaf hin malle raawwachuun maddeen keenya amanamoo magaalichaa raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf ibsee jira. Godina Horroo Guduruu Wallagga Aanaa Amuruu bulchiinsa magaalaa Gamsaa ganda Maandeellaa kan jedhamu keessatti humnootni fiinxaaleeyyiin Amaaraa mootummaa gabroonfataa bututaa dannoo kan dahoo godhachuun gocha ammeenyaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa isaa Jaalheeraan Gameessaa. Godina Horroo Guduruu Wallagga Aanaa Amuruu magaalaa Gamsaa ganda Maandeellaa jedhamu keessatti sadaasa 11/2021 humni fiinxaaleeyyii Amaaraa fi waraanni Gimboo Sabaatti yookaan G7 jedhamu uummata Oromoo irratti dhukaasa banuun uummata qe'ee isaarraa buqqisuu maddeen raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuu ganda Hoomaa jedhamu keessatti fiinxaaleeyyiin Amaaraa sadaasa 11/2021 uummata Oromoo irratti dhukaasa roobsuu maddeen raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa godinichaa ibsee jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo kan yeroo kamuu sirna naftanyaaf jilbeenfatee hin beekne humna fiinxaaleeyyii Amaaraa kan gochaa sanyii duguuggaa uummata Oromoo irratti raawwachuuf gara godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ono Amuruu ganda Maandeellaa keessatti ijaaruun riphanii diina uummata Oromoo qeerraa buqqisuuf itti duulee eeggachuun naftancha maqaan isaa Xillawuun Tamasgeen jedhamu eeboo fi goraadee waraanuun meeshaa waraanaa kilaashii tokkoo fi boombii tokko irraa dhuunfachuun mooraa qabsoo Oromoof galii godhaniiru. Uummanni Oromoo gola Oromiyaa cufa keessatti gurmaa'uun sirna nama nyaataa Minilik kan yeroo hundumaa farra Oromummaa ta'e uummata Oromoo ajjeesuu aadeeffate kana hirree fi gaachan uummata Oromoo kan ta'e waboo bira dhaabbachuun dachee Oromiyaatti kabajaa gochuu qabna jechuun dhaammataniiru. Sirni nama nyaataan mootummaa Itoophiyaa kan dhiittaan mirga namoomaa keessatti dagaage dargaggoo Oromoo daree barnootaatii dirqiin ukkaamsuun gara adda waraanaatti erguuf gola Oromiyaa bakkoota hedduu keessaa walitti qabaa jiraachuun dhagahame. Bal'ina isaaf Jaalhawwii Muhammad. Godina Lixa Shaggar Ona Miidhaqanyii mana barumsaa qophaa'ina gabaa kamisaatti sadaasa 11/2021tti barattoota qorumsa seensa yuunivarsiitii fudhachaa jiran kan lakkoofsaan 100 ol ta'an ukkaanfamanii akka jiran maddeen raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa magaalaa Miidhaqanyii ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Jaardagaa Jaartee magaalaa Aliiboo mana barumsaa qophaa'ina Aliibootti
Sadaasa 11/2021 qormaata biyyoolessaa irraa barattoota lakkoofsaan 25 ol ta'an sababa oromummaa isaanii qofaaf ukkaanfamanii achi buuteen dhabamuu maatiin barattoota ukkaanfamanii raadiyoo arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsaniiru. Barattootni kun daree barnoota isaanii keessatti barsiisotaa fi barattoota biratti jaalalaa fi kabaja guddaa kan qaban ta'anis waraanni goolessituu PP barattoota maqaan isaanii Gaddafaa Geetuu, Duumessaa Tashoomee, Lataa Gammachuu, Moosisaa Taakkalaa, Tolaa Nuuroo, Caalaa Gammachuu, Badhaasaa Sintaayyoo fi kanneen hafan maqaan isaanii kan hin arganne yoo ta'u, sababa oromummaa isaanii qofaaf ukkaanfamanii dararamaa jiraachuu maddeen keenya amanamoon ifoomsaniiru. Onoota taateen kun keessatti raawwate keessatti barattootni Oromoo mufii fi dallansuu addaa keessa galuun hireen barataa Oromoo akkas ta'uun baay'ee kan isaan yaaddesse ta'us abdii saba Oromoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin ta'uun bobbaa imala gara Finfinnee finiinsuun mootummaa nama nyaataa Itoophiyaa ni kuffisna jechuun dhaamaniiru. Dhaggeeffattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu oduun har'aaf qabnu hanga ammaatti sin dhageessisaa turre qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan dhaga'aa jirtan raadiyoo arraata biyyoolessaa Oromiyaati. Caqastoota raadiyoo arraata biyyoolessaa Oromiyaa sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Wallee kana booda qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromootti dabarra. Wayyaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoon isin dhageessisa. Gabaasa injifannoo waliin ani Iccitii Bantiiti. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo duula xumura garbummaa bobbaa imala gara Finfinnee jedhu jalqabee jabeessee itti fufuun tarkaanfilee lammiilee boonsee diina gubaa jiru fudhachuun injifannoo cululuqaa abdii namatti horu golee Oromiyaa hunda keessatti galmeessaa jira. Haaluma kanaan sadaasa 11/2021 waardiyaan Oromoof Oromiyaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo ganda daalachaa iddoo addaa jajjaboo kurfaa sophiinsaatti tarkaanfii laalessaa fudhateen loltoota garboonfataa 20 ol ajjeese hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduu hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Ittuma fufuun guyyuma kan sadaasa 11/2021 irreef gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessa Oromiyaa kaaba lixa Shaggar aanaa warra Jaarsoo kaambii magaalaa Qacablee fi Hoosetti irratti tarkaanfii fudhateen loltoota abdii kutattuu mootummaa faashistii Itoophiyaa hedduu du'aaf madoon adabee jira. Tarkaanfii xumura garbummaa sirna abbaa irree Itoophiyaa Oromoof Oromiyaa irraa kaasu imalli bobbaa Finfinnee jalqabame jabaatee itti fufu bobbaa milkiif injifannoo gadaan gadaa xumura garbummaa injifannoon uummata Oromoof. Akkam jirtu harkafuun dhaggeeffattoota keenya gumaata gooticha waraana bilisummaa Oromootiif taasifame kan isin dhageessis annadii Oromoo gumaata WBO humneessuu sabboontoonni ilmaan Oromoo waan ta'eef gaachana Oromoof Oromiyaa kan ta'e WBO maandhee fi dhuunfaan gargaaruu itti fufan. Haaluma kanaan maandheen kaayoo ganamaa godina Harargee bahaa aanaa dadararraa qarshii 11,600 waraana bilisummaa Oromootiif gumaachanii jiru. Itti fufuun sabboontoonni dhuunfaa gargaarsa WBOtiif gumaachan. Jaarraa abbaa gadaa namni jedhamu aanaa dadar irraa qarshii 2,000 WBOf gumaachee jira. Onnee gootota aanaa gooroo guutuu irraa qarshii 2,000 WBOf gumaachanii jiru. Sabaaf tol magaalaa Qobboo irraa qarshii 600 waraana bilisummaa Oromootiif gumaachee jira. Itti fufuun sabboonaan maqaan isaa akka dhahamu hin feene godin Harargee bahaatti dabbaal mootii gaaraa aanaa Gurawwaa irraa sabboonaan Oromoo tokko maqaan isaa Biqilchaa Bilisummaa kan jedhamu WBOdhaaf qarshii 10,000 gumaachee jira. Godin Harargee bahaa magaalaa Harar aanaa Hakiim irraa qarshii 10,000 qarshii 10 WBOf gumaachanii jiru. Godin Harargee bahaa magaalaa Harar aanaa Sooqii irraa sabboonaan maqaan isaa akka dhahamu hin feene kan biraa tokkos qarshii 500 WBOdhaaf gumaachee jira. Maandhee fi sabboontoonni kun gara fuula duraatti illee waraana bilisummaa Oromoo cinaa humnaa fi beekumsa keenya akkasumas qabeenya keenya hanga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti WBOn gargaara jechuun waadaa seenanii jiru. Galatni keessan bilisummaa haa ta'u jedhaan WBOnis gumaata WBO humneessuu maandhee leenjisoo diigaa qarshii 8,000 maandhee irbuu gumaa aanolee marsa lammaffaa qarshii 1,500 maandhee irbuu aanolee jalatti namtokkeen qarshii 3,000 maandhee hundee xaafoo qarshii 3,000 maandhee walloo boorechaa qarshii 1,000 waraana bilisummaa Oromootiif waliigala birrii
16,500 kan gumaachan yoo ta'u, gumaachi kun hanga bilisummaatti kan itti fufu ta'uu ibsanii jiru. Gumaata tumsa obbo miseensota koonyaa adda bilisummaa Oromoo biyya Yuunaayitid Kaayindoom fi hawaasa Oromoo biyya kanaa waliin tumsa waraana bilisummaa Oromootiif taasiseen paawundii 10,000 gumaachanii jiru. Gumaachi maandeeleen kunneen gumaacha moonaa waraana bilisummaa Oromoo dhaqqabee jira jechuun ergaa ajajaa olaanaan ABO raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaatiif erganii foomseeti jira. Nutis galatooma horaa bulaa deebanaa jennaan. Ardikichaan si tahaa sila umriin kiyyan turuu andildilaan si tahaa sila umriin kiyyan turuu Borti katiwaru Takkabai sojiruun jedhan Qondaalaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Daandii Lemoon jedhama raadiyoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraati. Nagaa akkam jirtu? Jirra galata waaqaa akkam jirta fayyaa keessanii? Ayyee maqaa keessaniif gaafatamaa abdan Mukaasaati gaaffilee biroo teenna. Ayyee maqaan kiyya biyya koon jedhama. Gaafatamummaa kan waraanaan ofirraa qaba kan Kibbilata Shaggar. Kibbilata Shaggarii. Ayyee biyyoo biyya koo zoonii giddu galeessaa Kibbilata Shaggar keessatti torbee kana waraanni bilisummaa Oromoo bifa haaraatiin eebbifame jedhu. Kun hammam dhugaadha? Akkamiin immoo milkoomuu dandeessan maaltu ture? Kun dhugaadha waanuma haala sooshaal miidiyaan kun hawaasa irraa guramurraan ka'ee